Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun kan hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa marii adda dinqituu muddaa waliin gooni kutaa lammaffaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Kunooti akka armaan gadiitti itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Mee gara qabxii itti aanutti yoo deebi'ee jedhee filannoo jedhaa turte filannoon naannoon Tigraay filannoo geggeessee ture. Filannoon suni naangalle nama hedduullee galee hin jiru. Kanaan nootimoo ka biyyaati illee hin beennu. Obbo Abiyyi illee baga gammaddee Dr. Dabretsiyooniin baga gammaddee pirezidaantii taatee filatamuu keetii fayyee xalaafa barreessee fi argee ture. Kuni maal filannoo sana akkamitti ilaaltaa? Immoo Itoophiyaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo darbe amma torbaan naannoo lamaa dura naannoo lamaa torbaan lamaa ta'anaaf fakkaata haalli mijatee jira. Filannoo geggeessuu hin dandeenyaa Itoophiyaan filannoo geggeessuu hin danda'ama jettee paarlaamaa keessatti ibsa kennitee turte. Haalli sun maali? Koronatu biyya keessaa bademo. Maalii fi haalli akkamiin mijaa'e jettee yaaddame maali? Meetti dhiyaadhu. Waa'ee filannoo mee gara Tigraayitti jeebina. Tigraay akka seera biyyattii yookaan konstitushinaalii mirga qaban filannoo deemsisuudhaaf because qarastaanaan akka naannootti bakka bu'anii federaal dhufan malee asii namoonni naannoo Oromiyaa jira yookaan Finfinnee jiran Tigraay dhaqanii sagalee kennanii yookiin ammoo sagalee dhufee Finfinnee bakka bu'aa yookaan sagalee dhufee Oromiyaa bakka bu'aa miti. Mirga ofii naannoo ofiisitti hin danda'an. Wanti nu beekuu qabnu akka Oromootitti namoonni beekuu qaban tokko wanti naa galu by the way tiimiiwwatu ijaaramee ture. Waan kana namoonni baay'ee waan beekanatti hin fakkaatu. Tokko maal inni federalizim sistemii isaa eliminate godhuudhaa fi federalizim sistemii isaa eliminate godhuudhaa fi koroo ijaarameetu jira. Federalizim sistemiin bade jechuun filannoon adda Tigraay goote hin godhamu. Yoo sistemni sun akka mootummaatitti bakka bu'ee jechuudha. Kanaaf isaan ammoo wanti tattaafataa turan jaarsummaa tokko lama miti kan erganiiran jaarsummaa baay'eetti erganiiran filannoon kun akka dhaabatu. Akka filannoon biyyoolessaa gaafa godhamu isaan illee godhatanii garuu hin danda'amne. Kutataniiran. Kutannoo naannoo Tigraay godhatte kun kutannoo silaa uummanni Oromollee naannoon Oromollee godhuu qabu. Kun is a big model. Constitutionii biyya sanii hojiirra oolaa rareefu. Qara political empowerment waan qaban yookaan ammoo weapon empowerment waan qabaniif akka barbaadan as deebi kun yeroo hundaa yehegge balaayinna jira. Seerriin biyya san keessa kabajamee iyyuu hin beeku. Siyaasaa ofii bakka ofii buusam abbaan dhimma siyaasaa deemsisaa jiru. Mootummaan biyya sanii ka waggaan jijjiiramu ka bara baraan jijjiiramu martinu seera biyyattiin bultuu gadi constitutionii biyyattiin bultuu gadi malee seera biyyattiin bultuu eenyillee olii miti. Kabajaa argachuu qabu. Sanirra hundaa'ee Tigraay tarkaafii guddaa fudhate. Uduu Tigraay fudhachuu baate. Amma silaa Septembarii 30 booda akka seera biyyaatitti filannoo ta'uu qaba. Wantummaan namoonni baay'een itti hidhamaniif tokko yoo qabaatanii Septembariin booda mootummaan hin jiru. Maaliif mootummaan akka konstitutionii biyyaatitti guyyaa kanaan booda silaa mootummaan filamee bakka bu'uu qaba. Mootummaa uummanni filate bakka bu'uu qaba. San hin goone. Wanti hin gooneef illee tokko competitioniin dhaabni siyaasaa naannoodhaan horon bilxiginaa akka haga funyaanii waan jibbaniiraniif waan beekaniif hujii ofii hojjetanii jira, diriirfatanii jira. Attentionii uummataa fudhachuu hin dandeenye, kompitaansii ta'anii hin dandeenye. Kana waan ta'eef akka filannoo kufan waan beekaniif miknaata koronaatiin godhanii filannoon kun jijjiiramuu qabaa jedhanii maal jedhanii umurii ofiitti dhoofatu istiraatejii adda addaa istiraatejii sanuu hin bilchaanne kan uummata nama konviinsii godhuu hin dandeenye bakka baay'eetiin fidaa turan. Pireshariin warroonni dhaaba siyaasaa keessa jiran
yookaan mormituu warra siyaasaa amma keessa jiran kunniin martinuu rapidly wanti dubbataa turan September 30 booda mootummaan hin jiru. Maaliif constitutioniin biyya san keessa jiru hojiirra oolaa waan hin jirre. Hojiirra oolu yoon barbaachise before September 3 mirchaan kun godhamuu hin qaba ture garuu hin goone. Wanti hin godhamneef illee tokko ummanni akka isaan hin fudhanne beekan. Especially southern part of Ethiopia hin fudhatu, Oromiyaan hin fudhatu, Tigray hin fudhatu, maybe half of it karaa naannoo biraatiin argachuu hin danda'an ta'a. Waan diriirsanii hin hojjenne, waan siyaasaan isaanii bu'aa hin qabneef, siyaasaa hin bilchaanne waan qabatanii waan dhufneef akka filannoo irratti injifataman waan beekaniif karaa danda'amaniin acbarabaranii, hatanii, ummata ofii isaaniif sagalee ta'uu danda'u, ka isaaniif afaan ta'uu danda'u bakka isaan fuutanii Dr. Liyaa akka example fudhachuu hin dandeenye. Koronaan kaleessa isa dhaqee jira. Yeroo filannoo kan koronaan binaata godhatanii baraaf guyyaa garas dabarsan isa dhaqee amma bee indoon barri isaan bee waa'ee filannoo kana declare godhanii koronaan akka dhaqaa kan ammaateen jiru. Amma irra caalaa ammaataa jira. Silaa more ka attention itti kennamuu qabu yeroo kana ture. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii du'aa jira. Lakkoofsi namoota du'anii baay'ataa jira. Achirratti illee namoonni yaala kan argatan namoota yaala gara magaalaatti dhiyaachuu danda'an. Namoota gara mana yaala qabeenya qabaatanii yookaan waan itti yaalaman argataniiti warra mana yaalaa dhufanii yaalaman malee carraa kana ka dhabee ka konkolaataa wanti adda addaa isaanii mijaa'uu dhabee naannoo ka du'aa jiru yoomiin lakkoofsa keessa gala. Silaa yeroo san ture ka laallamuu qabu. Isaan biizinasuma ofiitiif yookaan ammoo hojii isaaniif haa mijaa'u akka barbaadan konstituushinii biyyaa abiyuuzii godhan akka isaanii tolutti. Kun mootummaan kanaan durallee waan godhaa ture. Tireenii kaleessa biyyattiin ittiin bulaa turte kunniin illee fudhate. Kanaaf ka adda sana godhu ka adda isaan godhu Tigraay filannoo isii deemsisuu isii konstituushinii biyya keessa jiru sirriitti itti fayyadamtee gootee jirti. Kanaaf congratulation. Abiyyi illee deebi'ee kaamma isaanii baga gammaddan isaaniin jedhu harkaa baate dubbiin gara godhuun qabu an xiyyiitii ergu maaksi uduu haga ummata keenya ka biyya kaasii sagalee ta'uu fi biyya galee hidhaffitu maaf ummata kalee luka isaanii ciraa ture nama ajjeesaa ture adda mirga ofii kabachiisee biyya keessa ofii ummata ofii keessa maaf tarkaanfii fudhan kaaka Geetaachoo Asaffaa irratti addunyaanuu himannaatti bantee maaf isaa tarkaanfii fudhan namni kun wanti inni godhaa jiru martinu hujii daa'imaati. Hujii daa'imaa yoo ummata Oromoof dhimmee yoo ummata Itoophiyaatiif Oromoo haa dhiifnu ummata Itoophiyaatiif dhimmee yoo jiraate nama yakka dalagee himannaatti itti banee yakka inni dalageef itti gaafatamuu qaba. Kun urga angoorraa dhufe kanoo jedhamaa ture. Garuu uummanni Tigraay dhiira waan taateef waan lubbuu qabaniif waan hundaayyuu waan godhan waan beekaniif ummata ofiillee secured godhanii filannoo ofiillee godhatan. Training Tigraay irraa fudhatu naannoo biraallee fudhachuu irra jira. Sila isaan bara isaanii warra qabsaa'uu keessa turanii meeshaalee akka waraana akka barbaadan qaban adda meeshammaan federaalaatu baay'eetu isaan harka jira. Kana waan sodaataniif. Kabraa ammoo warroonni yakkanii adda Tigraay hin jiran harki Abiyyi illee walumaan ture. Adda angoorra baheef anguma qabateef isaan yakkamaa godhe uf qulqulluuf godha. Wanti isa qulqulluu godhu tokkollee hin jiru. Ilmaan Oromoo adda lubbuun dhabnee du'uu isaanii du'uuf jireenya isaanii dhabnellee kunni ka akka namoota baay'ee ka akka Baqqalee Dawaanoo ka akka Nadhii Gammada uduu jiran dhabne nama national security irra hojjetaa ture kun eessa akka jiran takkaan beeka. Adda isa qulqulluu godhee saba kaan yakka. Afaaniin sobee. Kalee inni eessa ture? Sirna kana keessa ture bar, siyaasa kana keessa ture bar. Ummata kana immoo bareechisee beeka. Takkaan shalataan, takkaa humna ofii mudhifata akkana godha jedhaa ture. Hin taane wanti martinuu waan hin taaneefi afaan midheeffachuuf cimbiluu fi uffatee afaan midhaaffachuun amala isaa waan ta'eef warra Tigraayitiin an tokkoffaa jedhe an maasii ergaaf malee xiyyiitii erguuf jedhe. Akkam baafne opshiniin qabu ka. Opshinii waan hin qabneef kanaan ummata ummanni Tigraay ammallee constitutionally raayitii qabanii fiixaan ba'aniiran. I would like to say congratulations again.
hin jedha. Naannoon uummata Oromoolee kana laallachuun isarra hin jira. Filannooni mootummaan faasiliteet godha. Akka waan ofii bakka bu'ee galuu hin danda'a waan hafe garuu isatti faasiliteetii godhu. Faasiliteetii godhuun dirqama isaati filannoodhaaf. Ammas Tigraay egaa Dr. Gabratsiyoon injifatee sagalee isaa qabatee gara federaalaa dhufu. Indoo wanti dubbatamaa jiru tokko hin jire article 39 raawwatamee jira. Dubbataniira article 39 yoo raawwatame illee sayyoo garuu waan raawwatame natti hin fakkaatu. Nu akka Tigraayitti sagalee keenya fudhannee gara federaala kunillee wanti kaleessuma godhamaa ture bara. Tigraay illee bakka ofii buufatti, Amaarri bakka ofii buufata, Oromiyaan bakka ofii buufata, sabni biraallee bakka ofii buufata. Bakka ofii buufatee federaala yoo dhufu akka eenyullee nama sagal na fakkaata ka bakka bu'aa qabu. Akkasii dhufaniiti cheenii san keessa galan malee isaan firrisanii godhee duuba fidanii impaaktiin guddaan biyyattii sanarra fidu waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu akka isaan ummata dororsisuu barataniirra ummata dororsisuu fi yaalanii turanii hin taanee fi Tigraay sirra godhatee ammallee yoo taate sagalee misantu gara federaalaa dhufa asfaaraa saayinoo. Naannoo biraatitti akkamitti akka ta'u ingidihi sa'aatii isaa yoo ganne ilaalla. Ammaaf garuu konstituushinii keessatti seera qabaa kililiin godhachuuf addunyaa irratti hin danda'a. Sagalee santu gara federaalaa dhufa. Baay'ee bareeda dhugamaa filannoon akkuma tuu kaafte filannoon Itoophiyaa geggeeffamuu fi sila labsiin filannoo ooni sababa koronaatiif hin geggeeffamu jedhame yeroon isaa sila yeroon sun yeroo koronaan baay'een biyyan seenne yeroo diqqaa ture wanti baay'een waan sana hin dhooggu ture. Itoophiyaan yeroo sanatti paartii badhaadhinnaa kana waan uumaa jiruuf uummata birattis beekumtii waan hin qabaanneef fudhatamas waan hin arganneef ofumaa isaatii waan sana labsisiise. Amma immoo tokkoffaa karaa hedduunis biyya keessatti tokkoffaa saba nafxanya ofiin jedhu saba Amaaraa kana qabateera. Maaliin qabatee ija Oromoo jaamsuun qabate jechuudha. Warri amma bare isaaf fuudhuufillee namni isaaf kokkee kennu baay'eetu jira jarri. Kanaaf sababni isaa maali? Waan isaan jibban, waan isaan itti kaayyeeffatanii dalagaaraaf waan ta'eef tokkoffaa Jawaariin yeroo baay'ee fannifamu, ajjeefamu jedhaa turanii haa caalu ofiiyyuu ajjeesuufu si'a meeqaa irratti yaalii ajjeechaa irratti raawwataa turan jechuudha. Kanaaf kunniin waan dalagaaf jiru jarriin jara sana achiin qabatee jira. Kaan immoo kennas warra garaa amma qabateera. Warri garaa baay'atee jira. Biltsiginnaan biyya keessatti illee biyya alaatitti illee amma babadhifataa jiranii maafi maallaqa waan ta'eef maallaqa biyyattii ka sila biyyattiin misooma fi diinagdee biyyattii ittiin sila geggeessuu qabdu gara siyaasaatti jijjiiree kanaaf uummata hedduu bitee jira. Haalli kun mijatee fi jira jechuudha. Filannoon akka geggeeffamuu fi haalli Dr. Liyaan mijateera jette ka koronaa osoo hin ta'in plan B keessatti Jawaarfa hidheera. Isaan kanniini akka bayanii waan jenne shororkeessummaan himataniiranii. Kanaaf wanti haala mijeessuu dhabe tokko illee hin jiru jechuudha. Jawaarii fi Baqqalaan yookaan Dajanee Xaafaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa warroonni amma jajjabaan kunniin lammii beenyaa fa'aa filannoo irratti dorgomuu hin danda'an. Maafi wanti himatamaniin kun haga murtee waggaa dheeraatti murteessisiisuu danda'an haga ajjechaa illee murteessuu danda'an jechuudha. Kanaaf haalli kun mijaa'ee fi jira jechuudha. Amma kanaaf malee koronaan biyya irraa badeetii miti wanti haalli mijaa'ee jedhameef isa kana. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Filannoon
kana booda yoo jiraatellee fulbaana 30 booda har'a amma fulbaana 32 nu hafa. Filannoo mootummaan Abiyyi 7 kana keessa geggeessaa jiru. Inni nu gaafa fulbaana 30 booda illegaalii ammootummaa jedhee yoo dhufee jedhe ummanniin gaafas fudhachuu qaba fudhachuun qabu waan ofafotti ilaallu garuu nu dhaamsi nama kennaa dhaamnu fulbaana 30 booda akkuma qe'ee isaarra abbaan hunduu bulchaa naannoo isaa ummanni naannoo ofii eeggachuu qaba. Poolisiin naannoollee naannoo isaa nagaa naannoo isaa eeggachuu qaba. Kana bira darbee mootummaan gaafa filannoon hin jira jedhee ummata shororkeessuu hin dhiisu inni dhaadataa jira. Biraanuu Juullaa fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedhamaa jira jedheeti dhaadateera akka dhageettu dhaadateera. Mootummaan kun haarawallee hin kufullee jedheera. Kanaaf waa hedduu laallamee ofafoo wanti kuni waan hammeenyaatti ofafootti deemu jira. Uummanni Oromoo immoo as keessatti filannoo kana diduu qaba, tokkummaan diduu qaba. Filannoo kanatti oduu namni ati filuuf teettu oduu ati namni quba kee kennuufii fi yaaddu bakka mana hidhaatti dararamaa jiru ati baatee immoo bilisiginnaa harka kennita yoo taate namni sunni ni eenyu nama ammallee Oromoo gabrummaa Oromoo irra ture ammallee akka nurra turu dheeratuu fi carraa kennine jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan kana irraa filannoo irraa of eeguu qaba. Kana dhaamsi kiyya garanumaanii kan waa dabalu. Eeshi. Waa'ee filannoo amma deemsisaa jiru kana karaa tokkoon mootummaan haga danda'u hojjaatuma jira. Ganamaa galgala inni uduu boqonnaa argatiin irra hojjaatu. Amma waan lamatu jira. Uummanni abbaanaa ta'u hin argannee filadhu jedhee yookaan murteessuu qaba. Yookiin ammoo akka amma argaaru waan baay'ee dhagamaa jira dhaabonni siyaasaa naannoodhaan jiru horiin bitataati waan adda addaatiin bitataati gara ofii harkifataa jiran jedhamatu jira. Suni wanta quba qabnu dhagaa jirra namoota dhiqqoo dhageettii qaban horiidhaan akkana sinii godhaan kootaan hojjechuudhaan jedhaati dhaaba siyaasaa warroota oppositive parties jedhan san afoo dhaabatanii akka isaan hin sochoone godhamaa jira bakka naannoo kamiyyuu. Sun kanuu miidiyaa irra argaa jiru akka aba'oo shanee muluma nama afoo isaanii dhaabbachuu danda'u mala ofirraa kaasanii kaan mana hidhaatti fixanii kaan ammoo akka ofii danda'an gara ofii godhatanii jiran jedhama. Kun amma sarganyaa maxxaa barbarree qanxisuu isa afaan warraatiin jedhan san filannoo ga'ee jira kana riishaafil wal godhaa kun wannoo keessaallee kun mirca boordii keessaallee ati qualified in goos jedhanii dhaabni keessaa baay'ee hin jira. Sunillee deebi'anii of ijaaranii haara biraatiin wal ijaaraniit haalatti dhufaaratu jira. Kanaaf uummataaf mootummaan nama ofii bakka buufataa jira. Uummanni ammoo maal godhuu qaba? Especially uummata naannoo Oromoo. Akka amma jiru kana itti fuufnamoo jijjiirama fi warreen dhaaba siyaasaa uummanni Oromoo nama kanatti bakka nuubaa jedhaa jiru martiin mana hidhaatiif dhumataniiranii kun kaafamuu gara ofii godhataniiran. Kanaaf sagaleen akkam ta'aa uummatatu murteeffate. Ammas garuu ka uummanni keenya beekuu qabu. Uummanni keenya beekuu ka qabu qarallee harka kennatee hin jiru ammallee harka kennataa hin jiru sagalee uummata amma filatee anatu bakka siin bu'a jedhee deemaa jiru kan afoo dhaabachuu. Haga uummanni keenya mana hidhaa keessa jiru bahutti namni bakka naa bu'a jedheetti amane bakka mana hidhaatii naa bahutti yookaan ammoo dhaabni siyaasaa ani itti amane freely sagalee ofii kennisiisee uummataaf keessa bahee siyaasaa ofii barsiisutti nurraa dhaabadhaa sagalee keenya hin kennu jechuu hin danda'an. Soddomaan booda amma Jeneraal Biraanuu Juullaa jette tokkoffaa namni kun nama sirna sadaffaati. Sirna sadaffaa dargeen tureera dargii keessa wayyaanee irraa amma kana galee jira.
Namni an background baan isaatu naa galu didee jira. Akka seera addunyaatti namni kun uummata bakka bu'uu qaba, biyya bakka bu'uu qaba. Malee dhaaba siyaasaa bakka bu'uu hin danda'u. Adda garuu ka uummata keessa deemaa miidiyaa irra deemaa dummatu second afaan mootummaa biltsiginnaa ta'ee dubbata. Yookiin gadhiiseeti waraana geggeessaa jiru yookaan bakka amma bu'eetti hojjetaa jiru kana muluma riizaayinii godhee politishaan ta'e uummata keessa bu'uu qaba. Biltsiginnaa ta'ee biltsiginnaa akkuma isaan gabbanii waa'ee ofii siyaasaa ofii barsiisaa jiran gabbee barsiisu. Yoo garuu biyyattii tana eegaa jira, biyyattii tana kabachiisa. An wanti bakka kana jiru saba kanaaf uummata kanaaf yoo jedhe garuu waan amma dubbatee uummata doroorsisaa jiru kana dhaabuu qaba. Kana baay'ee Shaashamannee keessallee in person dhaqee waan dubbataa jiru jira. Mootummaa fi hojii ofii adda baafachuu qaba. Yoo mootummaaf dalagaa jiraate reenjarii san uffatee siviilii uffatee siyaasaa ofii deemsisuu qaba. Yoo garuu uummata kanaaf yookaan biyya kanaaf haadhiifnu sabatti dhalateef biyyatti amma inni tajaajila kanaaf bukka bu'eera yoo jedhe dhaaba siyaasaa keessa attitude spiriitii san keessa yookaan naareetiivii amanni deemaa jiru keessa bahee siyaasaa ofii deemsisu. Yoon taane ammoo akka biyyattii nama bulchaarutti akka waraana geggeessaarutti akka waraanni sun kan saba tokkooti miti yookaan kan naannoo tokkooti miti. Ka entire Itoophiyaati. Ka bakka bu'ee achi turellee entire Itoophiyaa malee bakka siyaasaa he is responsible for political party too. Political party against biltsiginnaa ta'anii dorgomaa rakkan he is responsible isaallee protectii godhuuf dirqama qaba. Saba kana protectii godhuuf dirqama qaba. Biyyattii san protectii godhuuf dirqama qaba. Malee dhaaba siyaasaa tokko callaa sinxirii takka fudhatee olii gad deemuu sunillee seeraa miti. Nama kan adda siyaasaatti himtu nama kan seera biyyattiitti himtu he has been through waggaa dheeraa keessa turee jira. Kanaaf ammanni kenna ammas kuwaasiin harkasaa jira. Kuwaasiin guddaan harkasaa jira. Uummanni beekatu ati naan taatu ati uummata na bakka bu'uu hin dandeettu. Uummata kana bakka bu'uu hin dandeettu jedhee ofirra dhaabbachuu qaba. Carraan qabu tana. Dhaabni siyaasaa keessa jiran gadhi haa barbaade abbaan gadaallee jaarsummallee haa kadhatu pireeshariin warra dippiloomaatiillee fuucee qabee ni jira. Kaamba duwwaa jaarsa maali jedhan kijibu kanaa miti. Dippiloomaatiin addunyaa funyaan qabdee ni jirti. Yoo akka Eertiraa dhimma keessa hin jedheeti ikoonomii biyyaa lafa nyaachisee uummata jiruu dhoggee akkas godhu yoo hin barbaanne achi addunyaan qabdee ni jirti. Amiftaaniyyuu Koongiresiin Ameerikaa walgahii qaba. Waa'ee nama kanaa. Funyaan qabaniiranii kanneen bara hoo dadhiisee akka barbaade godhee akka barbaadu ajjeesee akka barbaadu dhaabadaatu jira. Miiliyoona haganaa keessaa miiliyoona lamaa fixee Itoophiyaa jedhan as qaxxalu. Yoo uummata miiliyoonii kana fixe Itoophiyaan tamaree qaama ficcisiisaa jiru kun Itoophiyaa fite gara biraatti nama dhufeeru. Kanaaf namni kun filannoo fi uummanni keenya beekachuu qabu. Tun taduu oolafta jireenyaa. Resistaansii ofii mul'ifachuu qaba karaa danda'ameen. Kun biraanuuf ammas taanaan namni kun dhaaba siyaasaa yoo taate bakka bu'ee jiraatu dhaaba siyaasaa ofii deemsisu. Yookiin ammoo reenjarii ofii baafatee uummata tajaajilu. Kanatti dheeru baay'ee sirrii qabxii cimaatti dabalte dhugaa sirrii maa kun baay'ee wonna jeneraala waraana biyyattii taateeti. Paartii tokko sanuu paartii biyya miidhaa jiru biyya sana jissaa jiru waraanni tokko itaa maajoorii shuumiin tokko ka maal eegaa daangaa eegaa biyyattii sana waraana akka biyya alaa namni dhufee biyyattii sana hin cabsine eega malee biyya kana keessatti immoo maalee inni as garagalee paartii tokkittii sana oduu danda'ame mootummaa kanaayyuu yoo inni seeraan ala deeme mootummaa kanaayyuu koontirool godhee argitee mootummaa ce'umsaa akka ijaaramullee taasisuu bakka danda'utti paartii tokko golee saba keessattuu saba tokko miidhuuf deemuun isaa baay'ee nama gaddisiisaa qabxii cimaa baay'ee immoo dabalataan qabxiin ati kaafte baay'ee wanti bareedaan maali paartii ilee siyaasaa ka Oromoo yeroo ammaa kana forjidii warroota amma ABO Jaaldaawit Ibsaatiin hoogganamu akkuma jiruun warra garaan bitamaniin bakka buusanii jiranii kuni
baay'ee waan nama gaddisiisaati. Warroonni waggaa dheeraa of kennanii ABO keessa turan immoo waan haganaatiin garaaf jecha umurii waggaa 4-5 waggaa 10 caalaa hin jiraanneef jecha jaaroleen kun saba isaanii gurguratuun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Kabiraa immoo maali? Abiyyi immoo paartii baay'ee uumeera. Ani akka nama tokkootitti paartii Odaa jedhamu tokko paartii Abiyyiiti. Kadeen gadda gabba'ee paarlamaa keessatti akka saasee jedhanii paartii Oromoo jedhanii hoohoo jedhaa jiran sanillee uummanni Oromoo xiinxalee ilaaluu qaba jedha. Tun dhaamsa tiyya. Paartii Odaa eenyu akka ta'e illee hin beeku. Eenyu akka uume Abiyyi kana dura dhaadataa tureera. Paartii Oromoo cimaa qabannee gadi hin baana jedhee jira. Haasayaan cimaa gurbaan argineerra. Eessa ture paartiin kun? Eessaa bayama? Nu amma namni kenna maali? Yoo atadha baatee akka gaariitti haasofte ol si kaasanii si qabanii siin fiigan jechuudha. Eessaa dhuftee haasoftee garuu namni baay'een duuba keen qoratanii an shakkii qaba. Gama kiyyaan akkasitti uummanni Oromoo illee waan kana dhaaba sana eentu uumee eentu hundeessee kaayyoon isaa maali? Kalee gaafa filannoo yeroon boordiin filannoo kennu hin tureera dhumateera waraqaa kennuun darbeera. Yeroo san fudhatee jira. Yeroo san eessa ture? Paartii gaafa hooggantuu gaaddisa Oromoo kan jedhamu uumame sana paartiilee san keessaa eessaa gadi bahee kunillee gaafii ta'uu qaba nama kennaafi. Mee kana waa'ee filannoo kana bira darbinee qabxii dhumaa kana gabaabsinee xumurraa. Innis waan dhiisuu hin qabne waan yeroo ammaa saba keenya naannootti nama keenya miidhaa jiru qabxee qabadhee ture. Waa'ee jijjiirraa maallaqaa kaarensi biyya Itoophiyaa keessatti jijjiirame kana nootaa abbaa 100, 200, 10, abbaa 10 kanniintu jijjiiramee jira. Isaan kanniin sababni mootummaan jijjiiruu aangoo qaba. Garuu aangoo qabu sana keessatti uummannis yookaan paartiileen morkattoota illee qaamni biyyi sun na ilaallatti jedhu hunduu waan kanarratti silaa hubannoo ofii qabu waan gumaachuu qaba ture. Maallaqa kana nama tokkotu jijjiiree Abiyyi qofatu jijjiiree gadi hin bahee maaliif kaayyoon inni jijjiireef maali? Tokkoffaa kaayyoo inni jijjiireef maali? Lammaffaa immoo labsiin isaa kan saamicha maallaqa labse akka bara durii mootummaa Keeniyaa Daani'eel Arap Moi na fakkaata poolisoota biyya Keeniyaatiin maallaqa mindaa kaffaluu hin dandeenye ta'uu danda'a hin beeku. Fudhadhaa jedhee poolisoonni biyya maallaqa namarraa guurataa turan. Still wanti sun darbee agadhaan nurraa iyyuu gaafa biyya keenyaa ture nurraa guurataa turaniiran. Kanaaf yeroo ammaa kana maallaqa miliyoona 1.5 ol yoo argitanii fuudhaa jedhe. Fuudhaa eessa geessaa jedhe. Galii mootummaa godhaa akka jedhu hin dhageenye. Kanaaf mee maal jetta waan kana irratti? Isa kana yeroo ammaa kana namoonni baay'een sababa labsii kanaatiif dararaa hamaa keessa jiranii keessattuu abbootiin qabeenyaa lafaa dhufaa jiranii baay'ee miidhamutti jiranii. Isa kana maal jetta? Kuni baay'ee gaafii gaarii. Gaafiin kun gaafii namni martinuu deebirraa dhabeeru. Dhugaa dubbachuu fi dhugaa mootummaan qarshii hin jijjiiraa, attamii jijjiiraa, yeroo akkamii jijjiiraa sun waan biraati. Garuu tokko sa'a kana keessatti gaafii ummataati moo miti? Maaliif barbaachise? Maallaquma kanaayyuu jijjiiru. Ummanni haalli itti jiraataa jiru akkam? Yoo ummata namni kun bakka bu'ee jiraate yookiin ammoo konsarniin ummataa kun
isa dhibee yoo jiraate kun gaafii duraa ta'uu hin qabu ture tokko sanii yookaan deebii horii jijjiiruu irratti ummanni keenyatti gammadee yookiin ammoo ikoonomiin isaanii diqoo fooyyeffatee ummanni akka ofii barbaadee bahee waan barbaadu bisatee jijjiiruu ikoonomik staatasiin jijjiirameera jechuuf hin dandeessisu kun silaa warra professional ta'an Namoota biyya kan keessatti bulchaa jiran kunniin irra mari'atanii waliigaltee tokko irra galanii jijjiiranii gaarii ture. Gaafii uummataallee hin turre barbaachisummaan yeroo kanaallee hin turre. Uummanni nagaan bahee galuu riskii biyya ta'e kana keessatti dhibee riskii biyya ta'e kana keessatti siyaasaan riskii bakka biyya ta'e kana keessatti birrii barbaade jijjiiruun deebii uummataa ta'uu hin danda'u. Kun deebii uummataa isaati. Haalanni tokko attention ummata haalatti fudhatu lammaffaa immoo umurii ofiitiin waan ofii barbaadu mishiinii ofii nama tokkotti yoo gadoo qabaatti yoo nama tokko miidhuu barbaadde ganamaa galgala waan nama san miidhaatti baasuun soqatta miidhaa yookaan ammoo amilee hagoo wayii ittiin ba'uuf waan godhate malee dhugumaan yeroon kun yeroo barbaachisaadha karansiin biyya sanii jijjiiruu yookaan birriin biyya sanii jijjiiramu nootiin biyya sanii jijjiiramuudha jechuuf yeroo isaatiillee miti. Lammaffaa mootummaan kun transition government beekama addunyaan illee biyyi kee mootummaa filannoon ga'ee constitution biyyattiin sun itti bultu kakatee biyya kan sanii bakka sanii bu'ee uummata bulchaa jirullee miti. Kanaaf siyaasaa ofiitti yookaan onnee ofii yookaan ammoo gadoo inni saba wayiitiif qabu yookaan gadoo inni dhaaba siyaasaa wayiitiif yookaan gadoo gruupii wayiitiif qabuu fi paaworii ofiitti fayyadamee nuti kana jijjiira. Sanuu jijjiiramni biyya birrii kanaa waan nama gaddisiisu keessaa nootii 2.7 million reproduce godhuudhaa fi like 3.7 more baasan birrii haganaa tana ka amma biyya keessa jirtu tana produce godhuudhaa fi more than half baasan kisaaraa keessa galanii jechuudha akka odeeffannoo qabutti. Kun dhugaa ummata kanaaf yaadameeti biyyatti tanaaf yaadameeti biyyattiin tu'uufiifuu daakuu ta'aaf ikoonomiin namni adda ikoonomik levelin isaanii haayii ta'ee jedhaman sun nuunuu baanii galanii waan barbaadan bitanii fedhii ofii guutanii jiraataa hin jiran. Gaafiin uummata Itoophiyaa sa'aa kan gaafii birriiti. Damozni nyuku sarraatanyyaatu kaffalamaa fi hin jiru. Market fluctuation isaatu guyyaa guyyaan dabalataa deema. Kanneen control godhee uummanni kunniin nagaa ofiitiin at least luxury life jiraachuun haaku. At least basic needin isaanii guutee garam ofii guutataniitu nyaatanii bulanii akka hin dandeenye godhamaa jira biyya san keessa san ture basic need nation isaa guutu ture mootummaa priority dura because jiraachuu waan qabaniif jiraachuun saba sanii dirqama mootummaa waan ta'e kan argaa hin jiru yeroo isaatiillee mitillee jijjiiruufillee aangoo hin qabaa hin seewu tokko marachiiseellee waan jiru natti hin fakkaatu argineellee dhageenyeellee but all over the side wanti martinu hin jijjiirame birrii sanillee yoo argitee jiraat birriin waliin fakkaatu. Picture isaa waliin fakkaatu, print isaa waliin fakkaatu, maybe series number isaa way maaliin number wannoon isaa wal fakkaachuu hin danda'a malee birriin waliin kuni daddafee waan mootummaa kana callaa upgrade godhee uummata kaawwanii yookaan ammoo warra isa afoo dhaabatanii kompiitii godhan kan haalatti ajjeesuu danda'u kanatti fayyadamu. Kun biyyattiin beqaraa jawaar dubbatee jira. Biyyattiin tu kabulaa jirtu nama tokkoon nama sanuu nama bilchinna hin qabne nama sanuu uummataaf dhimma hin qabne nama sanuu mudhata haatii isaa itti himte yookaan qijatii haatii isaa itti himte uummata doroorsisaa jiru. Uummata kanaaf dhugaa uummata bulchaaru kanaaf quuqama qabaate silaa uummanni haalli jireenya isaa maal fakkaata? Minimum nyaatee bulaa jira, dhugee bulaa jira. Minimum waan biraa haa dhiifnu. Kanaayyuu godhee uduu hin jirre hammaatu birratti jijjiiree gaafii uummataa deebisuu gara dagalee deebisee waan ofii barbaadu godhaadha. Kun addunyaa irratti boru hin gaafachiisu wanti beenu hin jiru. Garuu ammaaf tokko akkana
fakkaatu akkuma odeeffamaa jirutti warroota kanaan dura birrii qabatanii baanii maal jedhanii qabatanii deemu birrii isaanii kuffisuuf kana godhu. Ta'uu ni mala. We don't know that. Training kunillee eessaa fudhate yoo isin ammallee garuma duubaa si deebisi. Namni kun eessaan training ta'e eessa hojjetaa ture maal fakkaata background isa kalees wayyaanee waliin he was the right hand ta'uu isaa amma irraafachuun qaba. Akka Eertiraan fi Itoophiyaan ka diina taatee walitti deemte the first actionii Mallas Zeenaawii isaanirraa fudhate karansii isaanii jijjiira. Karansii Itoophiyaa jijjiira. Adda Eertiraa ikoonomiin isii kadaaraatti ta'ee ummanni Itoophiyaa uduu hin beekin daddafee karansii san jijjibaan nooti san jijjiiree Eertiraa waliin yeroo duraatiin waraana keessa kagali kan deebanii namoonni waa'ee lafaa kaasaa waa'ee maalii kaasaa noo sanii miti. Shaakaraan dura Ihaadegiif Tigraayin Eertiraa irratti shaakaraan duraan ka'e birrii kanarratti. Namichi kun tireenii san fudhateera. Maybe ijoollee Tigraay san gatuu hin danda'u. Gatuu kana godhee ta'uu hin danda'u. We don't know. Uduu warasame istirateejii biraa uduu diriirsanii yoo birriin sun guddaa taate yoo birrii hatame yoo taate uduu birriin sun ummanni hiyyeessaatti fayyadame. Haga kaan xiyyiitii fixanii kaan beelaa haga fixan horii sanillee warasanii ummataaf godhuu hin danda'u. Dur dargiin akkas godhaa ture. Dargiin akkas godhaa ture. Yoo namni tokko mana 4-5 qabaate na warran kennineef warran qabneef kennaa ture. Sunillee seera jedhaan jiru. At least wayyatu. Gruupii xiqqoo wayii miidhuuf jedhee saba guddaa kana miidhuun isaa sirrii miti. Gruupii hagoo wayii. Isaan gowwaa haga amma birrii kakaatan. Handa kanallee isaanirraa barat isaanoo isa barsiise in advance beekan waan inni kana godhuuf gowwaa isaan ka birrii kana kaatan qaata warqii jijjiiratanii yookaan qaata doolara jijjiira gowwaa miti isaan. Inni nu isaanirraa dhalatee isaanu isan barsiise akka inni kana godhuu danda'u horan wallaalanii natti hin fakkaatu. Tokko transition governmentidha hin danda'u lammaffaa immoo gaafiin uummata Itoophiyaa birrii jijjiiruu miti. Birrii jijjiiruu sa'aatii kanaallee ta'uu baatullee karaa biraatiin birrii san galchan yoo hatameerallee jedhan yoo maal magaazanatti illee maali ta'eera jedhan karaa biraatiin haala birriin kun hojiirra ol godhamu waan danda'u natti fakkaata tokkoffaa ikoonomii biyyattiin amma qaraa daakuu taateerti ikoonomii biyya ammallee tahaafti hamba daakuu godhaa jira. Kuni barbaachisummaa isaa current issue ta'uu hin qabu ture karaa biraatiin namootaaf assignment kennuu hin danda'a ta'a. Lammaffaa immoo fedhii ofii malee fedhii ummataatiin yookaan fedhii warra Itoophiyaa jedhan mee Oromiyaa tana lafaa kennu yeroo Itoophiyaan jedhan tunuyyuu fedhii waan qabdu natti hin fakkaatu fedhii ofii achirratti morkatee warra walii hojjetaa ture morkasan ummata Itoophiyaa irratti gadoo ba'aa jira. Kun waan inni kana godhee jiru barbaachisummaa isaa sa'aatii kan hin argine. Karaa biraatiin ammoo kaama 1.5 million namoota qabu kana irraa warasaati makalaakiyaan kana godhaa ka jedhu addunyaa irratti dhageenye hin beekne. Kunini criminal koortii addunyaa irratti silaa isan dhaabsisa. Nama fuuruu ofiitiin jira nama 1.5 million jechuun akka karansii doolaara Ameerikaatti 30 jechuudha. Ati 30 caalaa baankii keessa kaa'attee hin dandeettu jechuudha. Gara eessaanillee fidi bakka humni ati yookaan ati qabdu biratti 30 ati al kaa'attee hin dandeettu. Yoo achi ol ta'etti mootummaa warasa jechuudha. Kun ijuma ofii soodaan dhiqatee hanna durillee yoo taate durriyyee wal guuramee jira achi keessa. Durriyyee hattu maafiyaa achi keessa kasaba ofiitiif dhimma hin qabne. Ka uummata ofiitiif dhimma hin qabne. Ka Itoophiyaa isaan faarsaaran kanaafillee dhimma hin qabne. Addas sistem isaaniitu gadi buusanii amma hambaa haftee ikoonomii namni akka nagaa ofiitiin nagadatee hin baane akka namoonni birrii ofiitiin nagaatiin natsaannatti isaanii yookaan ammoo freedom isaanii mul'uma dhooggan. 1.5 million jechuun makiinaa iyyuu bitattee hin dandeettu kan dheeraadha. Silaa makiinaan luxury mi. Ijoollee san ta'e boruuf mee dhalee ijoollee xiyyaatti boruun godhadha jedhee maatiin tokko birrii sana kaachoo hin danda'u jechuudha. Kaachoo hin danda'u jechuudha. Wanti kun dhaqee naggaadee tuqaa. Ikoonomii beek biyyattii tana biyyattii addunyaarrattu biyya takka ka biyya godhu waan lama. Tokko financial resource yookiin ammoo economic resource fi professional resource biyya takka biyya godha. Professional yookaan ammoo skilled nama ta'an yoo biyyattuu bulchu keessatti
inputiin isaanii achi keessa hin jiraatin financial background yookaan financial resource warri qaban inputiin isaanii san keessa hin jiraatin biyyattiin tun biyya hin taatu Daarfuurii mataati. Waan lamaa kana dhabee hin danda'u. Mootummaan kun warroota horii qabu kaan biyyaalee kaa ka dinquufa ka biraa ka ofii barbaadu bakka san kaata ka isa afuu dhaabachuu danda'u akka godhee biyyaa baase kun ammoo waan beekamu. Lammaffaa ammoo warra baratan kun mana hidhaatiif fixee jira. An een biyyattiin tun uffafammaan isiitu maal akka ta'uu danda'u gaafii guddaa. Resoursiin hin jiru. Yaati qaatti firdidamin qabu biyya san keessa sanu in 21st century dur ta'eeraaf yeroo Daani'el Arab moo'e dur ta'eeraaf hagooyitiif ta'eeraaf garuu sirna kun gradually jijjiirama. In 21st century yeroo globaliin addunyaan wal gabaa tokko irratti deemaa jirtu networking akkani bara diriiraa jiru kana keessatti siyaasaa kan personal siyaasa not even nation wise limit personal akka barbaade kaan barbaadu jijjiiree kaan barbaadu bakka san kaase kogodhu kun fudhatummaa isa addunyaa irratti fudhataman qaba. Namni kun siyaasa ofii deemsisaa jira. Fedhii ofii deemsisaa jira. Biyyattii tan nama tokko bulchaa jira. Kufiitii biyyattii tanaatiif namoonni isa jala deeman. Bulchiinsa Oromiyaa keessa illee ta'uu danda'a. Federaala biraa caasaa biraa keessa warra jiranillee ta'uu danda'a. Namicha kan yoo sodaatanii faana isaa deemaa jira wallaalaniitii miti. Especially Dr. Brown, his economist, were strategic plan BSNE, were go to Erati Bas. Strategic plan Ethiopia, financial, especially financial strategic plan, were Gashanif Kavas, Dr. Brown, be Barawayanik Amman Beku. Kana wallale injur. Minimum, you be a tisan in Makabata, minimum Tana wallala injura. Nemicha Kanara Soda one Kabani. Barbadu Lafasibus, you can't be Yasi Are, you can Namakas Ulefile. Namo yero madraki megega siyu wardot fitu wan nama egatu yunatin fakkat. Hagas ummat mentality ummata distrorate godhe psychology ummata nyaate hunna sani hunna ofii godhate akka barbaade xamazza akka barbaade jira. Currency biyya sani seera malee jijjiirame groupii hagoof jedhe majority ummata miidhuun isaa sirrii miti. Sa'aati sadaffaa moo sa'aatiin kun sa'aati birriitti jijjiiramu miti. Sa'aatii namni jiruuf jireenya Yokin jiraadha yokin namni bebbaye nagaa angalaan jiru sila ishuun biyyattii sanii ka ta'uu ta'u filluunna ummata sanirra jiraachuu dhabu birri jijjiiru miti kun ta'uu qaba ture kanan goone kana I don't know in the long run yoo namni kun wanti kun haalli jijjiirame yoo seera addunyaa irratti gaafatame damoo isa oolchuullee gaafatamuma attamiin namni fuuruu isaa dadhabbii isaa kana caalaa kaa'achuu hin dandeessu sirraa fudhatama attamiin jedhama. Awajimman akkasiitu jira durbe dargin be awaje jedhama yomanillee keessan ture hin dhageen awaje lafa baay'ee fudhatee jira fudhatullee ammoo hiyyeessaa kun be makkalaakaya fi bar makkalaakaya akka barbaadu ajjeese akka barbaadu fudhatee akka barbaade godhe seeraan hin jiru yoo isa officially yoo kennite himma dhimma isaa ta'e katti gaafatamu kabiraati katti meeru kabiraan ta'e makkalaakaya akka barbaadu godhuu hin danda'a biyyattiin garuu Dukufiiti qarii irra jirti. Qarii irra jirti. Sina dabbona ummata nyaate, horii isaanii nyaate, warra intellectual jedhan mana hidhaatiif fixee, warra kun ka horii bitame yookaan ka dandeettii qabne walii guuree biyyattii doorsisaa jira. An kanuma jedha horii irratti. Baay'ee bareeda dhugaa baay'ee akka gaariitti kaaftee gabaabduma irratti dabala. Jijjiiraan maallaqa akkuma tu jette namichi heeyyamallee seerumaanillee waan seera qabullee natti hin fakkaatu akkuma mootummaa ce'umsaa mootummaa adaraatiin mootummaa uummanni Oromoo dhiiga isaatiin jijjiirama fideetti kenne adaraa nyaate jechuudha. Kana immoo inni kana hin beekne akka mootummaa atti of hubatee tokkoffaa akka kiyyatti uummata Tigraay miidhuu fi jijjiirama maallaqaa kana kan godhe akkuma jechuun inni Tigraay isa barsiiftee garuu isa caalaa waan beekaniif isaan hard currency jijjiirataniiran maallaqa hin jiruyyuu maallaqa qarshii tokkoyyuu harkatti arguu hin danda'u. Tigraay uummanni Tigraay uummata abshaala qarshii isaanii jijjiiratanii fixaniiranii karaa kana arguu hin danda'u. Kabiraa immoo abbootii qabeenyaa Oromoo akkuma tu jette dhabamsiisu keessumaanii dadhabsiisu
baay'ee isa kana kun immoo namicha kana yoo ilaalte jette bara ijoollummaa keenyaa nu wama argine wama hunda yaalla beekta bara ijoollummaa kan keeti wantuma hunda simbiyaa waa hedduu yaaltaa bakka bishaan illee odaa teembeenne daakuu yaaltaa kuwaasii illee kasaphannaa illee kamiilaa hunduma fiinna farda illee yaabbannaa waa hedduu goona namichi wama hunda wama bakka akka kufu beekee jira wama na hafin jedhaa jira tapha ijoollee taphataa jira tokkoffaa ga'umsa biyya bulchuun qabu nama biyya bulchuu fi miti nama maatii isaa yoo qajeelchee bulchuu hin dandeenye jechaatti kalee fakkee haati teenna nugusa kiyya nuun jaanu guddiftee maal taate nugusa taate nugusa kiyya jedhaan uummanaa yaa turanii isa sana gadi ba'ee nugusa naan jette haati tiyya nama jedhu nama akkanaa kanatu biyya bulchaa jira biyyattiin Itoophiyaa haatuni nama badaa nama dandeettiin qabne harka kuftee kana ummannini balaaleffatu qaba yoo warroonni garaaf bulan warroonni yeroo ofitti fakkaatee jiru amma argitanii sodaachisaa jiranillee wanti babbaa jiranii warroota jechawii jedhee jira jedhanii hamatamaa jira ani pileenii tokkitti ajajadhee biyyaa baay'ee warra angaa'ota gugurdoo isaa jalaa sodaachisaa jira akka biyyaa ba'ullee beekeera. Kanaaf pileenii takkittiin biyyaa ba'aafa jechuu jira wanti akkanii kunillee maali biyya kuffisee biyyaa ba'uuf namichi kutateera yoo hireeni Gaddaafii isa dhaqqabuu baatte isa kana amma maali uummanni nootti onolee wannaa uummata Oromoo qofaa miti biyya sana keessa sabni hundinuu waan kana biyya sana oolchuuf biyya Itoophiyaa jedhamtu tana akka hin diigamne oolchuufi namicha kana hundi kennaa afoo dhaabachuu qabnaan dhaamsa kenna yeroo kamiyyuu inuma dubbanna jechuudha gaafuma inni hangobba'e irraayyuu nu warra mormaa turre sababni mormineef illee qaalluu taaneeti miti adeemsi inni gara aangootti ittiin dhufetu sirrii waan hin taaneefi morminee kaayyoo isaa kana beekullee yoo baanne garuu adeemsi sun sirrii waan hin taane mormaa turre dadeebee kaayyoo isaa yuuyyuu moora akka morminu nu taasise jechuudha. Mee sagantaa guyyaadhaa kanumaan xumurraa yoo haga ammatti waan hin dubbanne dhaamsa gabaabduu daqiiqaa takka lama yoo qabaatte sii carraa sii kenna sagantaa kenna kanumaan xumurraa guyyaadhaa. Wanti jechuu barbaadu daqiiqa manaa kennitan itti fayyadamuudhaaf tokkoffaa namoonni keessattuu ilmaan Oromoo qabsoon Oromoo yoo Jawaar Faatii hidhamanii yookaan yoo hiikaman achirra waan dhaabatu warratti fakkaatee deeman tokko hin jiranillee jedheen amanaa qabsoon Oromoo haga ummanni Oromoo ufiitiin murteessee ufiitiin abbaa barbaade bakka buufatutti itti fufuu qaba. Even adda warri mana hidhaa jiran kaadhitti himatamanii kaaddutti himamne mana hidhaa jiran kunniin martinuu udubaaniyyuu deebii Oromoodhaa jechuu miti. Isin hiikamuun isaaniif hiikamuu nuufillee humna nuu ta'anii waan jalqabaniiran fiixaan nuun gan jennee abdanna malee haga Jawaar callaa mana hidhaatii hiikamu qabsaa'uunillee waan jiru natti hin fakkaatu yoo wanti akkasiillee jiraate kun ta'uu hin qabu. Haga dhugaa qabsoon Oromoo harka sadii haayijaakii ta'eera. Haayijaakii ka ta'e kan wallaalachoo hin qabu. Namni tokko gaaf qabsoo keessa gal yookiin ajjeefama yookaan hidhama yookaan biyya ari'ama. Tanneen sadiin keessaan dhabu. Kanaaf ixaan Jawaariin fa'a gaheeru waan biyya keessa kaleessa deemuuti yookaan wanti addunyaan gosu ta'eeru wanta haaroftii hin jirtu. Jawaar fa'a mana hidhaati hiikkisiisuun humna Oromoof isa guddaa. Lama yooma isaanillee hiikaman Oromoon bilisa baate jechuu miti. Haga Oromoon abbaa ufii barbaadu, nama ufii barbaadu, dhaaba siyaasa ufii barbaadu. Haga bakka san buufatuuti qabsoon haga dhumaa dhumachuu qaba. Deemuu qaba. Lama ijaaramuun barbaachisaadha uummata Oromoo. Ijaarsa waan hin qabneef dhumataa jira.
ijaarsa uf danda'e hin qabnu. Akwaan iquuf iddirii ta'eeru bakka mana ciccitanii uummata Oromoo ciccitaa jirtan. Wanti uummataa jirruuf bakka waan ciccitanii tokko hin taaneef ijaarsa gadhaabataa waan hin qabne uummanni Oromoo dhumataa jira. Kalees 5,000 itti gabbarre 25,000 qaamaa ala goosisiifne bilisummaa tana fiduuf. Ammallee santu nu deebaa jira. Kalees gaafa Jawaar gara biyyaa galu Programmi ofii qabatee hin galle mootummaa ofii ijaaratee hin galle waan mootummaa ofii ijaaratee hin galle dhumataa jira ijji keenya Jawaar irra jira ijji keenya Ibaluu irra jira kun ta'uu hin qabu deebii uummata Oromoo qabatee Jawaar mana hidhaa keessa galee hin jiru it's part of qabsoon dhugaa hadhooftu nama akkanaa kanneen afoon qabsiisuu hin danda'anii haga dhumaa hin falmataat mootummaa kennallee dhaamachuun dirqama dhaaba siyaasaa anini waggaa ganaa natu geegessaa ture akkana ta'aa ture kanaaf anatu bakka bu'a soon hin jiru dhaaba siyaasaa jabaa dhaabsanii ka qeerree haala biyyattii keessa jiru kan hidda dhaabsisee uummata keenya bira dhaabbachuu danda'u ka biyyattii isa walabuu baasu dhaaba mootummaa ijaarachuun barbaachisa yeroo hunda yoo kun dhaabat kun afoo dhaabat kun yoo dhaabat kun afoo dhaabat haga addaa udu mootummaan kun dhaabatee waan ufiif ta'u ummata keessa Ibaluu na bulcha Ibaluu kiyya noolin jira jedhe ummataaf honnee itti hor mootummaa ijaaratee hin beeku Oromoon akka seeran baafataa piroojeektiin baafataa amma wanti deemaa jiru baay'ee gaariidha kanneen amma deemaa jiru diqqeessuu fi miti kaaka oolaafa dippiloomaatiif advokeesii addunyaa irratti waan jiru sagalee ta'uu danda'a malee qeerroo biyya isaa wajjin yoo hariiroo hin qabaatin yeroo ummata biyya keessa jiru hariiroo hin qabaatin yoo isaa wajjin qabsaa hin jiraatin kun boojjasita wanti godhin jiru eenyuun biyyi kamiyyuu dippiloomaasiin bilisa bahee hin beeku biyyi kamiyyuu dippiloomaasii bilisa bahee hin beeku pireesharii oomuu danda'a malee bilisa baasuu hin danda'a Ameerikaan warri bilisa nu baasan jettanii eegaatan dogoggora Awurooppaan yookaan arsaa Yuunaayitid Neeshin yookaan Afrikaa Yuuneen kun dogoggora uummanni Oromoo dammaquu qaba akka diinni ganamaa galgala sirra hojjetaa atillee irra hojjedhu gabbaa'e mootummaa kan kee ijaar wanti nu dhoogu tokko illee hin jiru wanti jalqabamee hafee jiru baay'eetu jira Oromoon waggaa lamatti ka akkana taate gaafa wanti kun ija godhatee waggaa 10 zariin ta'een illee addunyaa irraan badaa jirti kana quba qabaachuu qabna mootummaa ijaaruun namoota bilchin radical politician illee please hold on for the while Gaafiin keenya kanaa miti gaafiin ummata Oromoo jiraachoo dhabuudha dinagdee dhabnee ummata keenya dhabnee mooraalii keenya dhabnee humna kaleessa qabnu dhabnee haga yoomi dhumanna biyya lafaarra haga biyya lafaarra dhumachuu eeggachuu nurra hin jiru mootummaa ijaaruu dandeettiin harka keenya jira riisoorsiin harka keenya jira akka eenyullee siyaasaa keessa galee interferaansii uumee piroograamii ofii beeksifatu hin dandeenyaa uummanni Oromoo kana beekuu qaba qabsoon keenya mana hidhaa baasu callaa miti haga dhuma biyyattii walaba taate qabannee waliin biyya nagaa ijaarree biyya sabaaf sablammii nagaa hin jiraannee eenyummaa keenya eenyuun akka ta'e uduudiinni assaayimentii nuu kennee duuntaan nu'uu fi kennaaf ka rabbi nuu kenna ka waan nuu kenna irratti jiraachuu akka dandeenyu qabsaa'uun baay'ee ijaaramuun baay'ee barbaachisa. Karaa baay'ee ijaaramee jira. Karaa baay'een deemaa jira. Kun gahaa miti. Kun dippiloomaasii noo qabaate leerim goo isaanillee haa hojjetanii. Garuu akka mootummaatti mootummaa uf danda'ee Oromoon hin barbaadu. Oromoo mootummaa uf danda'e hin qabu. Ka jirullee horiin jijjiiramaa ka keessallee jiru uf callaa akka imperialistii uf callaaf maatii isaa jiraachisa malee sabaaf dantaa ka qabu tokkollee argaa hin jiru. Kun hafuu qabaa. Haga carraa naa kennitan nu dabarfachuu barbaadeeti galatoom. Baay'ee ulfaadhu kun waan dubbatamuu qabu dhugaa kan keetii kan namoonni baay'een akkuma ati jette hubatan ture Jawaar faa hoggannoonni Oromoo hidhaa haa bayanii nuu haa bayanii ka jedhu qabsoo hagas dhaabataa ka jedhuu fi dhaamsa cimaa dabarsitee dhugaa baay'ee akka gaariitti yaada ciccimoo silaa saba Oromootiifis biyya Itoophiyaa saniif fayyadu kaafnee mari'annee
waan na waliin waan dheeraa kana mari'attee ulfaadhu siin jedha. Sagantaadhaa kanumaan xumurraa. Yeroo biraallee sagantaa addaa waliin itti deebinee mari'atuu dandeenya. Rakkinni Itoophiyaa yookaan naannoo Oromiyaa keessatti deemu kanaan hin dhaabatu. Kanadhaa kanumaan xumurraa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kana gammaa hordofaa jirtanii marii Aadde Dinqituu Muddaa waliin goone kanumaan xumurraa. Aadde Dinqituu isinillee waamicha Oromiyaa Digital Miidiyaan isinii godhe fudhattanii nuuf dhiyaattanii marii babadhaa kanan waliin godhuu keessanii ulfaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna. Galatoomaa isinillee galatoomaa. Ayyee ulfaadhu.